Sumayyaan baay'ee tokko aartee jirti. Humnaa olitti aarteetu diraamaa nurratti hojjetanii anaaf roozaa irratti roozaan miidhamuu qabdu kan maal ta'uudhaafitu beezaadhaa fi saayidoo walii galanii diraamaa ammana ga'uu roozaa irratti hojjetanii mucayyoon amma yoowwanaallee hin ciisti amma yoowwanaa dhukkubsachaa jirti sababa isaaniiti sababa walii galtee isaanii anaanna aarsuudhaa fi akkanii baqqaa saayidoon dhukkubsatee jira jedhee akkan naqee saayidoo roozaadhaani baqqaa saayidootti eerumii baqqaa saayidoo wajjin tokko ta'aatii jiraadhaa wal fuudhaatii tokko ta'aatii jiraadhaa akkan jedhuufitu mucayyoollee balaa keessa buusanii anaanillee na aarsanii ani roozaadhaaf hin aaree dubbachaa jira ani isaaniif miti isaanitti naafee miti mucawwan kun borwaa taatee jennaani isaantu itti gaafatamaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na aarsee roozaan baay'ee nama gaariidha nama qajeeltuudha nama amala qabduudha nama kabaja namaa qabduudha bakka isinitti mee fixuu hin danda'u mucayyooyi kanaafitu itti taphachuu barbaadanii lamman isaaniiyyuu walii galaniiti kanaafitu dhaqanii walitti manii dadheetu roozaa waamtee itti haasofte beezaanii jettee viidiyoo isaanii riyakshinii fiddee argisiiste baay'ee tokko aartee dubbachaa jirti. Waan hundumayyuu dhugaa rabbii baay'ee tokko humnaa olitti aartee jaalala roozaadhaaf qabdu mul'isaa jirti as keessatti Sumayyaanii. Ani isaan wal fuudhanii rakkoon qabu garuu akka isheen miidhamtu hin barbaadu mucayyoon bakkuma namni dawwale waamatti deemti miskiinummaa qabdi gara laafummaa qabdi bakka gara laafummaan ishee galaafataa baay'ee tokko jaaladha baay'ee tokko kabaja malee akkasinitti na yaaddan miti ani naafee miti maaliif mucayyoon kun wajjin nyaanne wajjin nunne maaliif bultiinsee jeeqamaa maaliif olii gattaati jedheetiin gorsee garuu isin na hubachuu hin dandeenye amma immoo kan badii guddaa qabu beezaadhaa fi saayidoodha dhugatti walii galanii jiru isinummaan iyyuu mee warri isaan daawwattan iyyuu tilmaamaatii itti yaadaati mee ilaalaa akkasa riyakshinii isaan godhanii jettee viidiyoo isaanii fiddeerraa dubbatte viidiyoo kana ilaalaatii isinimtiyyuu murteessaa akka isaan diraamaa hojjechaa jiranii mucaan kun amma dhugaa seeteetu rifattee dhaxxee qoricha dhuddee tokkoffaan gaggabdee kuftee lamaffaan immoo dhaxxee qoricha dhuddee amma isheen saayidoon dhugumatti waa ta'ee jetteetu sababa kootiin saayidoon miidhamaa sababa kootiin saayidoon of ajjeesaa kan jedhamu mucaan dhaxxee qoricha dhuddee kanaaf amma ammaatti mucayyoon dhukkubsachaa jirti ani kan kana godhan immoo anarratti illee diraamaa hojjetanii roozaa irratti illee diraamaa hojjetanii kun hundaa kana hundaa godhe anaaf jecha akka naqee roozaadhaanii baqqaa saayidoon dhukkubsatee jira baqqaa saayidoon miidhamee jira haqiitii saayidootti heerumi jedhee akkanii dhaqee roozaa kadhadhuufi jette roozaa kadhadheefi akka saayidoon fuudhu akkan godhuufitu kana hundaatti yaadanii diraamaan irratti hojjetanii jetteetu baay'ee tokko aartee dheekkamaa jirti baay'ee tokko aartee lolaa jirti jechuudha akkuma isin argitanii kanaaf hundaafiyyuu jechuudha akkasumatti kadhachuu dhiise malee saayidoon waan kana gochuu balleesse maaliif jennaan mucayyoonni baay'ee tokko lapheensee beettanii onneen ishee jechuun laafaadha beetta yeruma haasoftuyyuu roozaanii hin boossi dhugaa rabbi yeruma haasoftu haasaa jabaa kana sharrii namirratti yaaduun beektu bakka giddilli ishee jiraatti dhugaa rabbi onnee isheetu baay'ee tokko namaaf rifata onnee isheetu baay'ee tokko namaaf na'a sababii kanaattitu gaggabdee kuftee jechuudha inni amma saayidoon kan kana godheefis gaggabdee kuftii ittiin beeku gaalaan ni beektanii inni hin beeku amma kan inni yaada kana fidatee tolinaa jedhitti jedhee yaadisi innis badii qaba hin jedhu akka mataa kiyyaattis maal jettu mee uummanni koomentii badii qaba jettu maaliif jennaani akka isheen tole jettuufitu mala kana uummate siistemii kana fidatee beezaadhaan booda irratti sin fuudhaa dura ishee kana naa qajeelchi dura ishee tolee naa jechisiisi jedhee walii galeetu isheellee goomseetu beezaallee akka roozaan itti heerumtu barbaadeeti garuu immoo akka inni yaade ta'uufi didee mucaan harkatti gaggabde mucaan sababii koo du'aa anillee isa malee jiraachuu hin danda'u nan jaaladha waan jettuufitu lubbuu ishee dabarsuuf ofitti murteessite amma saayidoon maal godhe badii qaba innuu akkasiin seene qaalaachuu akkasiin seene barrakkoonsaa kana ta'e viidiyoo dhaabeetanitti deebi'ee sarraataan nyaanna bira jiraam sarraataan nyaadhu dhufee jiraanii deemuuf mitiire
ani nan galannaan saraatanyaa fidatanii sanii fi rakkoo dhabeettanii akkanitti viidiyoo waraabullee na rakkisan inshaalla rakkadheetuma waraaba malee sanii fi Sayidoon isin rakkate waan balleesseen qabu mee isinummaan waan jettan jedhaa dhugaa rabbii jaallatee miti Sumayyaan itti sookee naaffaan naaffaa qabdi naaffaan maa naaffaan waan dhibuun natti hin fakkaatu garuu isheen aartee baay'ee tokko Roozaadha dubbachaa jirti attamitti Roozaan miidhamtii jetteeti kan isheen dubbachaaf jirtu dhugaadha mucayyoon miidhamuu hin qabdu garuu immoo akka isheen miidhamtu hin beeku Sayidoon iyyuu rifateeti miti kan inni beesaa reebee rifaatuudhaan kan inni beesaa reebee jechuudha argitaniitu viidiyoo kaleessaa jechuudha inshaalla waan isaan irra ga'anii mee nu bannee ilaalaanis yoo dhibe dawwaleen gaafadhee ilaala rakkoon qabu rakkoobsa seenan qaba waan ta'eef nan gaafadhee ilaalaa mee waan isheen irra jirtu yoo har'a viidiyoo gadi hin dhiisin nan dawwalaaf inshaalla galgala dawwaleef nan gaafadha waan isheen irra jirtu hundaaf iyyuu rabbiin isii haa fooyyessu rabbiin isii haa fayyisu isheen gara laafummaa ishee rifaatuu ishee gaggabdee kuftee homaan taatu ol deebisteetti jedhan waan ta'eef waa tokkoyyuu hin taatu qorichas argatteetti yoo ta'e mogolee ishee buusaa ishee dadhabsiisaa laphee ishee fuudha waan ta'eef hin fayyiti hundaaf iyyuu inshaalla rabbiin isii haa fooyyessu malee miskiinummaa isheetu ishee galaafatee maal godhee wanta godhamu hin jiru Sayidoonis egaa akkatti isheen tole jettuufitu mikinaata kana uummate amma Sumayyaan immoo ofitti galagalchiteetu haasa'aa jirti amma viidiyoo Sumayyaa kana dhaggeeffattee Roozaan waan Sayidoodha tole jetti isinitti fakkaata wallaahi tole hin jettu waan tole jettu natti hin fakkaatu hin diddi dhugaa amma yoo itti deddeebi'ee kadhatee suuta rabbi laaffisee fi fuudhe malee viidiyoo kana dhaggeeffattee viidiyoon kuni viidiyoo isheen Sumayyaan haasoftu kun Sayidoodhaa fi Sumayyaa walitti hin fidu Sayidoof Sumayyaa adda adda fageessa malee moodii irratti qabatanii diraamaa irratti hojjetanii jettee haasofti waan ta'eef toleen jettu Roozaan dhugaa rabbii toleen jettu amma seen Sayidoon dhageessu Sumayyaa dhageessi Sumayyaa sodaatti Sumayyaa kabajji kana barrakkoon ishee nama kabajjiittitu nama sodaaseetitu nama ulfina kennuu feesseetitu kanarrayyuu buusee jechuudha malee ammatu durbaa sallaabii tokko ta'ee durbaana dhugaa rabbii ana dhibdeeyyuu dhugaa rabbii mucayyoon sammuu qabdii sanitti gowwaadha minaam hin jenne dhiira xiqqoo lafarra harkisan malee amma kaanii ammuma gaggabanii teeruun hin ta'u bar xiqqoo lafarra harkisuun bareedaadha kan isheen sodaatteef intala manaati intala kabaja qabdu intala manaatiif intalli alaa adda adda bar dhugaa intalli kabajaan guddisaan guddatteef intalli guddisaan hin guddanne garaagarummaa guddaa qabdi keessattuu ijoolleen Arsii kun immoo baay'ee tokko kabaja namaa beeku baay'ee tokko ulfina namaa beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko jechuudha kabaja namaaf qabu ijoollee Arsii kana sirriitti miidiyaa kanarratti yoo dhugaa tokko daddabduun hin jirti malee dhugaa hedduu kabaja beeku jechuudha hedduu ulfina beeku kabaja maatii kabaja ulfinaa beeku sababa kanaaf didde malee amma sodaadhuma Sumayyaa didde malee hin jaallatte kaa mucayyoon garuu sodaadha. Sodaan mogaa siluma rabbi kennee fi silumatu bakka rabbiin kabajaan ishee uume jechuudha. Kanaafuu du'aa godhaafi rabbiin isheellee haa fayyisu. Rabbiin ishee fayyisee maa akka isheen dubbattee haasoftee maa waa jettu rabbi haa godhu du'aa godhaafi. Du'aan du'aa kaasa wallaahi du'aa godhaafi ijoollee keenya.